Tole egaa hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Egaan akkuma beekamu akkaawuntiin waliin ilaalaa jirra jechuudha. Egaan akkaawuntiin waanii kana waliin ilaalaa turre keessa kutaarraa kana chapter 5 paartii dhumaa waliin ilaalla jechuudha. Akkuma beekamu yeroo darbe waa'ee receivabilii kaasne achi jala account receivabilii maal akka ta'e waliin ilaalaa turre jechuudha. Egaan kutaarraa kana keessatti immoo mata duree note receivable kan jedhudha. Kutaan kuni accounting waanii fi paartii dhumaati jechuudha. Egaan maatii chaanelii keenyaa kan hin taane subscribe bakka jedhuun maatii chaanelii keenyaa ta'asiniin jenna. Akkasuma teelegiraamii keenya barnootaaf dhalootaaf jedhu search gootanii join gootanii informationii garaagaraa achirraa argachuu dandeessu jechuudha. Kanumaan gaan gaafa seentanii ilaaltanii subscribe gochuun nu jajjabeessan nu cina dhaabbadha. Yoo isin nu jajjabeessitan nu illee koorsii garaagaraa itti fufne baay'ee isiniif hojjechuu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Koorsii baay'ee murteessoo fi barbaachisaa ta'antu gara fuulduraatti jira jechuudha. Kanaaf hiriyoota keessaniif waliif share godhaa, nu jajjabeessaa, nuyis cimnee akka itti fufuu dandeenyuuf isiniin hin jedha. Gamanumaanii gara mata duree keenyaarraa note receivabilii taaceenu. Akkuma beekamu receivabiliin maal akka ta'e waliin ilaalaa turreerra. Receivabilii jechuun maalidha? Meeshaa gurgurtanaa jennu wayis maallaqa namaaf liqeessitanaa jennu. Fakkeenyaaf services namaaf hojjedha. Servisii namaaf hojjettanii maallaqa saatii hojjettan sanatti hin fudhanne yoo ta'e gara fuulduraatti fudhattu yoo ta'e maal jedhama? Receivabilii jedhama. Meeshaa wayis gurguraa. Meeshaa wayii gurgurtanii maallaqan fudhanne gara fuulduraatti fudhattu yoo ta'e yeroo muraasaa booda jechuudha. Isin meeshaa sana dabarsitaniittu jechuudha. Taayitilii sana dabarsitaniittu garuu maallaqan fudhanne yoo ta'e inni akkasii receivabilii jedhama jechuudha. Receivabilii yookiis duubee moo maal jettu yeroo maqaa dhoftan gara afaan oromoo ta'u akkasii jechuudha. Kana jechuudha receivable jechuun. Receivabiliin immoo gosa garaagaraa qaba. Trade receivable kan jedhu ni jira. Non trade receivabiliin illee ni jira jennee tuttuqaa turreerra. Sana keessaa trade receivabilii jala maal ilaalaa turre? Account receivabilii ilaalaa turre. Kutaarraa kana keessatti immoo note receivabilii ilaallaa jechuudha. Note receivabiliin maal akka ta'e waliin ilaalla. Yeroo baay'ee account receivabiliin yeroo meeshaa wayii gurgurru jechuudha kan nuyi fayyadamnu. Kastamerii keenya duukaa baay'inaan maturity date'insaa account receivabiliin ji'a lamaa fi isaa gadi yeroo baay'ee kan ta'e jechuudha. Meeshaa gurgurtanii maallaqa gara fuulduraatti kan fudhattan meeshaa sana kennitaniifittu kastamerii keessaniif kastameriin keessan yeroo muraasaa booddee kan siniif kennu jechuudha account receivabiliin. Inni oraaliidha, afaanumaanii kan walii galtan jechuudha. Account receivabilii keessatti oraalii yeroo ta'u afaanumaan yeroo ta'u note receivabiliin garuu akkana miti. Akkamidha note receivabiliin bifa standardized ta'edha. Yookiis immoo retain promiseidha. Note receivable is a promissory or a retain promise to pay a specified amount of money on demand or at a specified time jedha. Promissory note yookiin bifa standardized ta'eenidha jechuudha. Inni kuni yeroo kamimmoo note receivabiliin kun kan issue ta'u yookiis kan nuyi fayyadamnu jechuudha. When individual or company lend or borrow money jedha. Yeroo company yookiin individualiin tokko maallaqa liqeessu yookiin liqeeffatu kan nuyi fayyadamnu jechuudha. Note receivabilii standardized jenneerra, retain promiseidha jenneerra jechuudha. Lama maalidha? When amount of transaction or credit period exceed normal limit jedha. Credit period yookiin account receivabiliin tokko normal limit isaa gaafa darbu tokko gara maalitti jijjiiruu dandeenya jechuudha? Gara note receivabiliitti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Inni kabiraan in settlement of account receivable. Account receivabiliitiin settle gochuu yookiin kaffaluuf jechuudha. Fakkeenyaaf maalidha? Nam tokko liqaa isinirraa qabaa jennu.
liqaa isinirraa qaba yoo ta'e yookiis namarraa liqaa qabdu yoo ta'e fakkeenyaaf namarraa yoo liqaa qabaattan yookiin account receivable dha miti gaafa namarraa liqaa qabaattan yookiin maallaqa qabaattanii maal godha namni suni gaafa guyyaan itti inni kaffalu sun ga'u yoo maallaqa of harkaa yookiin kaashii of harkaan qabaanne maal godha account receivable sana gara note receivable tti isiniif jijjiiraa jechuudha. Gara promissory yookiin bifa standardized ta'e sanatti isiniif deebisaa jechuudha. Yoo kaashii of harkaa qabaate isiniif kaffaluu hin dandeenye sa'aatii sanatti jechuudha. Egaa yeroo galmeessinu yookiin recognize goonu yookiin record goonu note receivable jennee debit goona sales or account receivable or cash kan jennu immoo maal ta'u credit ta'u jechuudha. Yoom akka ta'ani inni jira yeroo record goonu yookiin recognize goonu ilaalla jechuudha. Egaan bifa standardized ta'e jenneerraa bifa kanaan haala asirraa argaa jirtan kanatti kan inni note receivablein issue ta'u jechuudha. Kana keessatti qaama lamatu jira akkuma argitani pay fi makerii jechuudha. Pay jechuun nama maallaqni sun gara fuulduraatti kaffalamuuf sanadha. A promissory notice note receivable for a pay. Pay fi maalidha note receivable dha. Makeriin immoo nama maallaqa sana gara fuulduraatti kaffalu waan ta'eef maalidha note payable jennee galmeessinaa jechuudha. Amma qaama kana lamaanii fi yeroo galmeessinu jechuudha. Yeroo note receivable galmeessinu amma kuma tokko haali qeeffatu namni tokko fakkeenyaaf makeriin akkam jedhee galmeessaa cash jedheeti debit godhaa isaa booddee note payable jedheeti credit godhaa jechuudha. Payin immoo maal godha isinitti fakkaate note receivable jedheeti debit godhaa achii booda cash jedheeti maal godhaa credit godhaa jechuudha. Maaliifi inni makeriin amma maallaqa fudhateetu gara fuulduraatti immoo nootii sana kaffalaa jechuudha. Payin immoo amma maallaqa kenneeti gara fuulduraatti immoo nootii sanatu kaffalamaafi jechuudha. Payin kan kaffalamuufi sana gara fuulduraatti yoo ta'u makeriin immoo kan kaffalu sanadha jechuudha. Bifa kanaatiin kan inni issue ta'u jechuudha. Bifa standardized ta'e kan jennu immoo kunoo mallattoon garaa chaappaan irra jira. Maqaan namoota pay fi makerii asirra jira. Bifa kanaan kan qophaa'u jechuudha note receivablein. Egaa issuun inni kabiraan note receivable keessatti baruu qabnu determining maturity date kan jedhudha. Maturity date akkamitti akka murteessinu. Maturity date gaafa jennu bifa garaa qabaachuu danda'a. Innis on demand unknown ta'uu danda'a. Inni kabiraan immoo years kan jennu the same date or month in the year of maturity in the date of note kan jedhu jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf date of note yookiin yerootti nootiin sun issue ta'ee jechuudha. Yerootti walii galteen sun mallattaa'e May 1 2012 soo ta'e due date isaa maal ta'uu qaba the same date and the month in the year of maturity as in the date of note waan jedhuufi maal ta'uu qaba jechuudha. May 1 2013 ta'uu qaba jechuudha. May tokko wagguma tokko wal dursaa jechuudha. Garuu May tokko ta'uu qaba lachuun saayyuu. Inni kabiraan May manzi jedhe the same date in the month of maturity as in the date of note jedha. Fakkeenyaaf date of note yoom yoo ta'e May 2012 yoo ta'e due datein immoo yoom ta'a jechuudha. 2 months after date jedha. Kanaaf due datein keenya July 2012 ta'uu qaba jechuudha. Maaliif May ta'anii maaltu jira? Juuniitu jira. Ittaansee maaltu jira? Juulaayitu jira jechuudha. Kanaaf guyyaa kana kaffaluu qabaa jechuudha. Inni kabiraan maturity date fakkeenyaaf bifa kanaan akkamitti akka lakkoofnu jechuudha. Fakkeenyaaf date of notiin May 1 2012 haa ta'u. Sirriitti xiyyeeffadhaa bakka kanatti
date of notiin May 2012 yoo ta'e due datein keenya immoo maal jedha yerootti nootiin sun mature ta'u jechuudha 90 days after date jedha 90 days after date waan jedhuu fi guyyaa 90 lakkooftu jechuudha sanarraa date of notii sanarraa guyyaa 90 lakkooftu kanaaf maal beekuu qabdu Gregorian calendariitiin ji'oonni guyyaa meeqa akka hamma qaban beekuu qabdu jechuudha kaan amma 31 kan qabu jira 29 or 8 kan qabu jira 30 kan qabus ni jira isaan kana beekuu qabdu jechuudha yeroo kana date of notiitti lakkooftanii ishee achan bistaniiti maal gootu isa itti aanu lakkooftu jechuudha amma fakkeenyaaf asirraa meeqa jennee May 2012 jennee due datein keenya immoo guyyaa 90 after date jenneerra kanaaf maturity datein isaa July 30 2012 ta'uu qaba jechuudha haa yoo jettanii guyyaa 90 lakkaawwattu May 1 irraa kaastaniiti jechuudha May 1 kun ittiin dabalamtu May 1 waan ittiin dabalamneef irraa hir'atti isheen tokko sun jechuudha date of notii waan taateefi kanaaf May guyyoota meeqa qaba guyyoota 31 qaba isaa booddee 31 keessa guyyaan tokkoffaan maalidha date of notii waan ta'eef ittiin dabalamu 30 fayyadamna jechuudha 30 fayyadamne guyyoota meeqatu nu hafa guyyoota 90 keessa 30 yoo fayyadamne May kana keessa guyyoota 60tu nu hafa jechuudha guyyoota 60tu nu hafa jechuudha isaa booddee May xaanee jiini jiru kamidha Juuniidha Juuniin immoo guyyoota meeqa qaba guyyoota 30 qaba 90 irraa 30 si'a lama fayyadamne irraa meeqatu nu hafa 60 yeroo fayyadamnu 30tu nu hafa jechuudha isaa booddee ji'a itti aanutti ceena ji'a itti aanutti gaafa ceenu jiini itti aanu Juulaayidha Juulaayin 31 qaba guyyaan nu hafte garuu 30 waan taateefi maaltu Juulaay 30 2012 ta'uu qaba jechuudha Juulaay 30 2012 ta'uu qaba jechuudha bifa kanaan maturity date kan herreegdanii jechuudha kun salphaadha ni gaggaafatamaa tokko faayinaalarra ni gaafatama kana sirriitti qabadha inni kabiraan computing interest kan jedhudha akkamitti interest keenya compute goona isa jedhuufi face value of noting jira isa maalin baay'isna annual interest rate dhaan baay'isna isa booddee times in terms of 1 year dhaan baay'isna isa booddee interest keenya arganna jechuudha interest keenya bifa kanaan arganna jechuudha ni jira waan ta'eef sinitti nagarsiisa amma yeroo compute goonu when counting days jedha omit the date of the note is issued but includes the due date jedha due date malee yerootti nootiin sun issue ta'u yookiin yerootti walii galteen sun mallattaa'u osoo hin taane itti maknu maal gochuu qabna maturity date isaa sana qofaatti magna jechuudha egaa yeroo interest kana compute goonu fakkeenya kana sadan qabannaan siniif gala face value isaa 730% 18 guyyaa 120 keessatti yoo kaffala ta'e interest keenya akkamitti argannaa 730 baay'isu percentii 18 baay'isu 120 irra 360 jechuudha in terms of 1 year dha waan ta'eef 360 firuu qabna isaa booddee 43.8 nuuf dhufa jechuudha inni kabiraan 1000 soo ta'e 1000 percentii 15 ji'a 6 keessatti yoo ta'e maal goona 1000 baay'isu percentii 15 baay'isu 6 irra meeqa 12 ji'aan nuu kenname waan ta'eef jechuudha waggaan tokko immoo ji'a 12 waan qabu bifa kanaanii kan nuyi herreegnu jechuudha inni kabiraan fakkeenyaaf face value 2000 qaba percentii 12 1 year maturity deetiinsa waggaa tokko yeroo kana maal goona 2000 baay'isu percentii 12 baay'isu tokko jenna jechuudha in terms of 1 year ibsuu qabna jechuudha bifa kanaan kan nuyi hojjennu jechuudha inni kabiraan recognizing
note receivable kan jedhudha. Note receivable akkuma isinitti hime waa sadiif ishuu gochuu dandeenya inni tokko account receivable settle ittiin gochuu fi lama yeroo birrii liqeessinu yookaan liqeeffannu jenne sadii immoo yeroo normal credit period normal limit isaa darbudha jenne dubbanne irra jechuudha. Fakkeenyaaf akkamitti akka recognize goon fakkeenya kana haa ilaallu. Calhoun company wrote a dollar of 1,000 2 months 12% promissory note dated May 1 to settle open account. Open account jechuun account receivable jechuudha. Sana settle gochuuf jechuudha. Prepare entry would Wilma company makes for the receipt of note jedha. Amma account receivable settle gochuuf maal ishuu godhe nooti face value isaa kuma tokko maturity isaa ji'a lamaa fi percentii 12 interest kan qabu ishuu godhe. Kanaaf yeroo galmeessinu maal goona note receivable jenne debit goona. Account receivable keenya kuma tokko kan ture amma maal ta'a jechuudha credit ta'a debit kan ture kuma tokkoon amma account receivable credit goona jechuudha. Bifa kanaan recognize goona. Isa booddee issuun kan biraan note receivable keessa jiru value note receivable kan jedhudha. Akkamitti value goona yoo kan jedhuuf jechuudha. Inni kun just like account receivable jechuudha. Akkuma account receivable keenyadha. Short term note receivable kan ta'ani akkamitti report goona jechuudha. Net realizable value isaaniitiin kan nuyi report goonu jechuudha. Value gaafa jedhu yeroo baay'ee maalidha akkamitti akka isaan balance sheet irratti yookiin income statement irratti isaan akkamitti akka report godhaman kan ibsudha jechuudha. Value note receivable kan jennu kanaaf iyyuu cash or net realizable value isaaniitiin jechuudha kan nuyi report goonu. Inni kabiraan estimation of cash realizable value and bad debt expense akkuma account receivable itti estimation ma fayyadamna jechuudha. Inni kabiraan as keessattis akkuma dura account receivable keessatti allowance for the full account fayyadamaa turre as keessatti illee isuma fayyadamna jechuudha. Yookiin in kaffalamu jennee kan yaadnu tokko jechuudha yookiin kan estimate goonu tokko bad debt expense keenya debit goone allowance for the full account credit akkuma gochaa turre as keessatti illee kanuma jechuudha. Inni kabiraan disposing of note receivable kan jedhudha. Issuun murteessaanii jechuudha. Disposing of note receivable jechuun waan sadii hammata. Tokko note receivable kun maturity date isaa irratti guutummaatti kaffalamuu dhiisuu danda'a. Inni kabiraan maalidha? Meekerii yookiin namni kaffalu sun yeroo barbaadame sanatti kaffaluu dhiisuu ni danda'a. Karaa biraa immoo payin sun yookiin namni note receivable qabu of harkaa qabu sun gurguruu ni danda'a note receivable kana. Disposing of note receivable kan jedhu warreen kana of keessatti hammata. Yeroo keesiin kun sadan jiraatan akkamitti akka record goonudha jechuudha. As keessatti kan ilaallu kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf honor of note receivable kan jennu yerootti payini guutummaatti maturity date isaa irratti kaffalu jechuudha. Yeroo guutummaa guutuutti maturity date isaatti kaffalamu honor of note receivable jenna. Inni kabiraan dishonor of note receivable kan jennu jechuudha. Dishonor kan jennu jechuudha. Yeroo maalidha? Yerootti payin guutummaa guutuutti kaffaluu dhiisu jechuudha. Maturity date isaa irratti guutummaatti yeroo kaffaluu dhiisu yookiis immoo sirumaa yeroo kaffaluu dhiisu jechuudha. Dishonor of note receivable kan jennu faallaa honor of note receivable jechuudha. Isaan kan akkamitti akka galmeessinudha. Inni kun fakkeenyuma duraati waan ta'eef irra deddeebi'aa ilaalaa maturity value barbaadu kana of keessatti hammata. Amma akkamitti akka record goonudha. Fakkeenya kana honor of note receivable akkamitti akka galmeessinu jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf Wonder company lends Higley company $10,000
on June 1 accepting a 5 months 9% interest note. If 100% is the note to Higley company on November 1, the maturity date a wonders entry to record collection is jedha. Akkamitti galmeessa namni kuni maal godhee face value isaa 10,000 kan ta'e doolaara 10,000 kan ta'e Juunii waan irratti ishuu godhe ji'a shaniif jechuudha. Persentii meeqa immoo qaba? Persentii meeqa qaba? Persentii 9 qaba jechuudha. Yeroo kana akkamitti Noovembarii waanii kanarratti akkamitti akka galmeessinu jechuudha. Akkamitti akka galmeessinu. So kanaaf maal ta'a? Kaashiin keenya 1,375 kan jedhu kun eessaa dhufa? 375 kuni interestii keenya. Note receivable keenya 10,000. Note receivable keenya 10,000, kaashiin keenya 10,375 jechuudha. Ji'a shan booda akkamitti akka galmeessu kaashii yeroo maturity date isaa ga'u jechuudha. So ishee 375 kana akkamitti galmeessu akkamitti akka barbaaddani jechuudha. Persentii 10,000 kana persentii 9 baay'istu isaa booddee persentii 9 erga baay'istanii 5 irra 12 baay'istu jechuudha. Isaa booddee ji'a 5 waan ta'eef jechuudha. 5 irra 12 baay'istanii meeqa siniif dhufa? 375 siniif dhufa jechuudha. So yeroo maturity date isaa irratti yookiin ji'a 5 jechuun yoo Juunii waan irraa lakkooftan November waan irra ga'a jechuudha. Jiini shanaffaansa bifa kanaan galmeessitu jechuudha. Kaash jettanii kanaan galmeessitu note receivable credit gootu jechuudha. Isa deebiitii ture bifa kanaan galmeessitu. Interestiin keessan immoo interest revenue keessan 375 dha jechuudha. Gama deebiitiif krediitii wal fakkeessuuf jechuudha. Inni kabiraan accrual of interest receivable jedha. Accrual gaafa jennu maalidha? Service performance keenya raawwanneerra garuu maallaqa hin fudhanne mitiire. Bifa accrual keessatti maallaqa fudhachuuf dhiisuu miti. Service yookiin obligation keenya settle gochuudha wanti murteessaan jennee dubbachaa turre. Chapter 1 keessatti yeroo accrualiin kana akkamitti akka galmeessinu dhagaa interest receivable keenya. Fakkeenyaaf namni kuni maturity date isaa yookiin kaashiitti kan jijjiiramu jechuudha. Note receivable suni ji'a 5 yookiin November 1 irratti ji'a 5 irratti jechuudha. Garuu immoo kaampaaniin sun osoo Septemberii 13 irratti financial statementii qopheessa soo ta'ee akkamitti akka inni galmeessu jechuudha. Interest receivable keenya kana jechuudha. Kana jechuun Juunii waan irraa haga September 13tti maal jechuudha? Ji'a 4 jechuudha. Ji'a 4tu jira. Kan ji'a 4 kana maal godheera? Settle godheera jechuudha. Yookiis kan ji'a 4 kana mirkaneeffateera. Kan ji'a tokko ni hafti jechuudha. Kana jechuun asirra dhaabbatee yeroo qopheessu maturity deetiinsa ji'a tokko tafa gara fuulduraatti kan ji'a 4 garuu raawwateera waan ta'eef akkamitti galmeessa interest receivable kan ji'a 4 galmeessa jechuudha. Kan ji'a 4 immoo 10,000 baay'isu persentii 9 baay'isu 4 irra 12tiin barbaaddata jechuudha. Yeroo kana interest receivable 300 debit godha. Interest revenue 300 credit godha jechuudha. Yeroo accrual ta'u jechuudha. Kan ji'a tokko ammallee akka performance obligation raawwanneetti ilaalama waan ta'eef galmeessuun qabu jechuudha. Gaafa raawwate galmeessaa jechuudha. Amma gaa namni kun jechuudha maturity date isaa irratti dura amma accrualiidhaan interest receivable galmeessineera. Amma gaa maturity date isaa irratti accrual of interest dura galmeessira waan ta'eef amma akkamitti akka galmeessuu qabu jechuudha. Akkuma dura jenne kaashii 1,375 galmeessa. Accrual jechuun yeroo baay'ee kaashiin fudhanne garuu servisii raawwateera jenne mitiire. Kaashiin fudhanne servisii raawwateera jechuudha. Kanaaf kaashii keenya maturity date isaa irratti
10,375. Note receivable keenya akkuma dura 10,000 credit ta'a. Interest receivable jenne dura galmeessinee turre. Interest receivable, interest revenue jenne 300tiin debit credit goonee turre jechuudha. Amma interest revenue hammam qofaa galmeessuu qabna jechuudha. Kan ji'a tokko ishee hafte sana qofaa galmeessuu qabna jechuudha. Kan duraa keessatti galmeessineerra waan ta'eef interest revenue amma kan ji'a tokko qarshii 75 qofaa. Interest receivable kan dura debit goone amma gara kaashiitti jijjiirameera waan ta'eef 300dhaan interest receivable keenya credit gochuutu nurra jira jechuudha. Bifa kanaan kan nuyi galmeessinu inni kabiraanii dishonor of note receivable kan jedhu akkuma dura isinitti hime yerootti guutummaatti kaffalamuu dhiisu jenneerra. Yeroo kana akkam ta'a? Assume jedha. Assume that Higley company on November 1 indicates that it cannot pay at present time jedha. If vendor company does expect eventual collection, it would make the following entry at the time of the note is dishonored. Assuming no previous accrual of interest jedha. Yeroo kana akkamitti galmeessa amma namni kuni in kaffalu jedheeti guyyaa maturity date isaa irratti kaffaluu dhiise. Garuu tarii kaffaluu danda'a jedhee estimate godhaa jechuudha. Yeroo kana akkamitti akka galmeessu jechuudha. November 1 kana irratti maal godhaa? Account receivable jedhaa jechuudha. Tarii kaffalamuu danda'a jedhee waan yaaduuf jechuudha. Account receivable jedhee 10,375 debit godhaa. Note receivable isa jedhee sana maal godhaa? Credit godhaa jechuudha. Eventual collection yoo expect godhata jechuudha. Yoo expecting godhu ta'e yoo naa hin kaffalamu sirumaa jedhee yaadata immoo face value sana allowance for the full account debit godha. Note receivable 10,000 jechuudha. Note receivable jedheeti immoo 10,000 credit godha jechuudha. Malee akka account receivable jedhee debiting godhu yoo hin kaffalamu jedhee eega yoo ta'e jechuudha. Account receivable jedhee kan inni galmeessu yoo eventual collection expect godha yoo ta'e jechuudha. Egaan paartii kana yookiis accounting waanii kana finneerra natti fakkaata. Galatooma ulfaadhaan siniin jedha. Ammallee maatii chaaneelii keenyaa kan hin taane nuti na dhaabbadhaan nu jajjabeessan siniin jedha. Waliif share godha. Description irraan sinii kaa maqaa Telegram chaaneelii keenya join gochuun maateriyaala garaa garaa achirraa argachuu dandeessu. Galatooma waraabula.